ልደቴ ነው። ሌላ የንስሐ ዕድሜ፣ አዲስ ዘመን፣ አዲስ ቀን፣ አዲስ ብርሃን። እግዚአብሔር ይመስገን ከልጅነት እስከ እውቀት የጠበቀኝ አባቶች አምላክ ክብር ምስጋና ይድረስክ። የኔ እናቴ ወላዲተ አምላክ ሚስጥረኛዬ፣ ትላንትናም ዛሬም አብረሽኝ ነሽና ክብር ምስጋና ይገባሻል። በእድሜ ዘመኔ በሙሉ ስለምትጠብቂኝ አመሰግንሻለሁ። ሌላ አዲስ የንስሐ ዕድሜ፣ ሌላ ዘመን፣ ሌላ አዲስ ብርሃን ስለጨመርሽልኝ አመሰግንሻለሁ። አዎ ዛሬ የደስታዬ ቀን ነው። በመወለዴ በዚች ምድር በመኖሬ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ምን ብትወደኝ ነው? ምንስ ብታስበኝ ነው ሌላ አዲስ ዘመን የሰጠኝ? የንስሐ ዕድሜ Ashama kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii Yordii Tuubii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessani ani galanni gooftaaf haa ta'u. Nagaa fayyaan qaba. Isinis baga nagaa fayyaanaa taatanii akkasumallee warroonni viidiyoo kiyyaa laayik sheer gochuudhaan na waliin turtanii galatoomu. Akkasumallee immoo ulfaadha eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo irraa akkuma argitan kana gammaduun fakkaadha. Akkasuma immoo gammachuu kiyya kana isinis warroota chaanaalii kiyyaaf maatii ta'anii akkasuma warroota na hordofaa jiran kanaaf tarii gammachuun ishii kuni maalidha? Yoordiin irra maal gammaddee maal nutti himachuuf dhufte jechuun keessanii oolu. Egaa obboloota koo dhugaa dubbatuuf jennaan irra baay'ee hin gammade, baay'eettis gammadduudha. Akkuma argitan kana fuula kiyyarraa inni fa'a maaliin gammade seetanii irraa jechuudha. Guyyaan gara addunyaa kanaatti dhufe yookiin guyyaan gara gadaamisa harmee koo keessa gara addunyaa kanaatti dhufeedha. Guyyaa dhaloota kootidha. Kanaafuu baga gammaddee baga dhalattee umurii kiyyaaf keessatti waa'ee wanta gaarii hojjedhu umurii kiyyaaf irratti jiraadhu naan jedhaa isinii jechuu jaaladha. Akkasumallee dhugaa dubbachuuf jennaan guyyaan dhaloota koo kawanni guyyaa dhaloota kuni isaanan kabajaa darbe keessaa guyyaa addaa ture. Sababni isaa immoo maaliif guyyaa addaa ta'e? Akkamitti guyyaa addaa ta'uu danda'a jechuullee dandeessan. Guyyaa addaa ta'uu isaatii fi kan gumaacha naaf raawwate obboleetti koo. Ishiin akka ofii kootti jaaladhu. Ishii guyyaa tokko yoomiyyuu of biraa dhabee hin beeku. Rakkina koo irratti, gammachuu koo irratti yeroo hundaa na waliin jiraattu. Inna obboleetti koo konaadha jechuudha. Obboleetti koo kuni dhugaa yoonnan dubbadhatee obboleetti dhugaa, obboleetti hiriyyaa dhugaa, obbolootota koo caala isaan foonii wajjin dhaladhe caala kanan ishii jaaladhu. Dhugaa gisee tokko kan obboloota qofaa kan wajjin dhalatanii miti kan jedhamu suni duraan soban jedha garuu amma dhugaadha. Obboloota jechuun kan wajjin dhalatan qofaa miti. Hiriyyaa gaariin hin jirti. Obboleetti gaariin hin jirti. Obboleettiin akka ofiitti jaalattu. Obboleettii akka ofiishiitti namaa yaaddu hin jirti. Obboloota jechuun wajjin dhalachuu qofaaf. So kan akkanii caalatti gammadu yookiin immoo yeroo nani guyyaa dhaloota koo kabaju keessaa adda natti ta'e guyyaa kanaarra. Akkuma dura isinitti hime obboleettiin koo kun jechuudha. Ana caalaa ishiitu naaf kabaje yoon jedhe soban jedhama. Maaliif jennaan waan hundaan raawwate. Dhugaa dubbachuuf jennaan waaqayyoon kan ishee ergu jechuudha. Maqaa kiyyaanii eebba akkan argadhu biyyatti jechuudha. Silaa akkuma beekamu biyya ormaa keessatti hin jiru waan ta'eef abbootii lubatti himte maqaa koo kanaan guyyaa dhaloota kootti guyyaa birasdee kootti akkan eebba argadhu. Dabalatallee akka maqaa kiyya kanaan warri beelaan warri nyaatan kan godhe ishee jechuun ani dhugaa dubbachuuf jennaan hin yaadne jalqabas immoo raawwadhee hin beekun ture.
maaliif jennaani namoonni cinaa koo jiranii yookiin immoo namoonni na gargaaruu danda'an namootaan kanaan deema kanaan naaf raawwadhaa jedhuun hin qabu. Ani obboleessan qabaa garuu inni obboleessi koof immoo maatii bira waan jiruufu akkana ni barbaadetti yookiinis akkana ni fedhutti naaf raawwatu. Kanaafuu iyyaanne garuu ishiin immoo nama gargaaruu hin qabdi. Obboleecha ishii gargaaru isaanii maqaa kootiin jechuudha. Waan hundumaa raawwattee kan homaa hin argan kan homaa kan bakka akkamitti dubbachuu hin danda'a. Maqaa kiyyaa nyaachisteera. Kun immoo baay'eetti kan na gammachiise. Akkasumallee immoo obboloonni koo baay'een jechuudha. Baga dhalatti naan jedhan. Dhugaa waaqa baay'eetu kan gammadee. Gammachuun koo daangaa hin qabu. Garuu immoo kanarraa wantoota baay'een baradhee darbe. Har'a immoo akkaan isin namoonni baay'een akka waan kanarraa barattaniif kan isin himuu danda'u keessaa guyyaa dhaloota keessaniiti irratti jechuudha. Fakkeenyaaf dhaloota keenya irratti keekii hojjetannee waan hundumaa raawwannee osoo hin taane maqaa dhaloota keenya dhalannee sanii akka obboleettiin koo naaf goote kanatti jechuudha rakkataa dhaqnee otoo bishaan aylaandii tokko obaasnee waaqayyo biratti ni jaalatamna jechuudha. Eebballee ni argamna. Umuriin keenyallee nuuf dheerata jechuudha. Kun baay'eetti waan gaariidha. Kanaafuu akka nurraa barattan yookiinis immoo narraa barattan anama akkuma jalqaba dubbadhe hin beekun ture. Garuu immoo yoo waaqayyo nagee nama kamiifuu yoo haa ta'u yoo nan danda'a ta'e xiqqoos ta'u guyyaa tokko ta'u nama tokko nyaachisee waaqayyoon si haa eebbisu naan jee anaaf gahaadha. Waanan qaburra sababni isaa immoo ani harkaan qaba galata gooftaa. Qaama koo hundaanuu nagaan qaba. Nan hojjedha isaan hojjedhu sanirraa birrii 10 yookiin birrii 100 baasee oduun nama tokkoof bishaan bitee waaqayyo si haa eebbisu yoo naan jedhe anaaf waan gaariidha. Akkasumas immoo hojii gaarummaadha jechuudha. Kanaafuu warroonni guyyaa dhaloota keessanii kabajachuu dandeessan warroonni guyyaa dhaloota keessanii godhachuu barbaadanii eebba abbaa keessan biraa fudhadha. Akkasumas namoota rakkatan gargaaratu guyyaa dhaloota keessanii kabajadha. Akkasuma keessi keessanillee hin gammada. An dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee hin gammade. Akkasumallee sababa ishiitiin abbaan na eebbisee barri kee haa eebbifamu jedhee gorsa adda addaallee naa kennee ture. Kanaafuu baay'eetti hin gammade dhugaa yoo nan dubbadhate. Akkasumallee immoo obboloonni koo afuuraa kan ta'anii walaloodhaanii faaruudhaanii obboleettii keenya baga dhalatte naan jedhanii na jajjabeessan inni jiranii akkasuma kaanillee kennaanaaf raawwat kennanii keekinaaf hojjetanii bakka dhugaa rabbi waldaa tokko wajjin tajaajilanii obboloota afuuraa jedhamuun mana tokko keessa tajaajilanii mana tokko keessa nyaata walirraa nyaatanii akkasitti yoo waliif goone immoo kan qabnu irraa waaqayyoonis nuuf eebbisa. Waaqayyoonis immoo kan qabnu irratti dabalee nuuf kenna. Umurii keenyallee nuuf eebbisuu danda'a. Akkasumallee walirraa barnoota baay'ee fudhachuu dandeenya. Baay'ee hin gammadee dhugaa dubbachuuf jennaan ani kana obboleetti keessattuu obboleettuu koo kana hundumaa naaf raawwattee asii biyyatti akka naa eebbifamu naaf gootee achirratti immoo isheen na waliin miti gareen biraatti keessa jirti jechuun koo waldaan ani tajaajilu wajjin miti garuu naaf hiriyyaa taate hiriyoota ishii jechuudha. Hiriyoota ishii cinaa jiran akkasumas barsiisaa ishiitti himtee sabiraayizii na godhanii beektanii sabiraayizii na godhanii achi sagantaa qabatanii dhufanii sagantaa walaloo sagantaa faaruu kennaa na hojjetanii baay'ee tokko nu gammachiisanii baay'ee tokko gammadee akkasumas ta'e immoo otoon dhugaa armee koo faana jiraadhee abbaa koo faana jiraadhee dabarsee caalatti nan gammadan ture. Garuu amma akkuma beekamu homaa gochuun hin danda'amu. Biyya ormaa keessa jiraannee kabajachuun waan guddaadha. Waaqayyoon immoo maatii keenyas nagaa godhee nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchuun jennee yeroo hundaa waaqayyoon kadhachuu qabna jechuun jaaladha obboloota kiyyaa.
kallattumaan maalan jechuu barbaade maalin inni siin jechuu barbaade warroonni afaan kiyya kana dhageessanii jalqaba irratti obboleettii koo kana naaf eebbisa. Dhugaa rabbii obboleettii kiyya kana jaalalli keessan akka namatti itti yaafu gara fuulduraatti immoo fakkeenya akka namaaf taanu biyyatti yoo galle waan gaarii hojjenne jaalala hiriyyummaadhaan gallee waan gurguddaa akka waliin hojjennu rabbiin achiis nu haa ga'u. Isin achiis sin haa ga'u naan jedhaan na eebbisaa. Akkasumallee immoo warroota guyyaa gammachuu koorratti na waliin qooddatan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namoota guyyaa rakkinaa fi namoota guyyaa gammachuu si waliin qooddatan kana hin dagatamu. Maaliif jennaan guyyaa rakkinaas guyyaa gammachuu sirriitti waan yaadattuuf hin dagatamu. So anis yoomiyyuu namoota kana dagachuu hin danda'u. Naaf raawwachuu osoo hin taane kennaa naaf kennuu osoo hin taane bakka dhalatti jechuun waan guddaadha. Dhugaa yoo nan dubbadhe ta'e jechuudha nama wayiiti. Namni wayii kun amantii kiyya hordofu. Ani amantii kiyya hin hordofu guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaan natti fakkaate sagalee naa qabi namni kun waasaaf bidhaanii nama sani dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee natti itti gammade. Namni suni baga ittiin siin ga'ee baga geessanii bakka jirtanitti namoota lama natti fakkaata. Baga ittiin siin ga'ee naan jedhanii guyyaa ayyaana keenya sani natti anis immoo guyyaa ayyaana isaanii eegee jechuudha. Baga ittiin siin ga'ee baga geessanii bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedhee hin deebiseef dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu namoota gammachuu si waliin qooddatan kamiyyuu akkasumas gadda si waliin qooddatan kamiyyuu dagachuu hin qabnu suniin jechuu obboloota kiyya. Kanaafuu obboloota koo hunduma keessanuu warroonni viidiyoo keessa argitan warroonni viidiyoo keessa hin argine maqaa waaqayyootiin warroonni gammachuu kiyya naaf qooddatanii galatooma. Obbolootani baay'ee jaaladhu. Obbolootani baay'ee kabaju. Obboloota koo afuura naaf jiraadha. Warroonni kennaas naa gootanii warroonni na eebbisiistanis warroonni maqaa keessaniin eebba argadhes galatooma. Hundumti keessan warroonni walalootis warroonni faaruu naaf faarfattanis eebbifamaa jiraadha. Akkasumatti immoo waaqayyoon nama gaarummaadhaan tajaajilu akkasumallee nama mana waaqayyoo keessatti cimee tajaajilu isiniin haa godhu. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Akkasuma warroonni isin natti muufattan immoo beekoo sonteen maqaa godhatin dhiifama naaf godhaa. Bakka jirtanitti nagaa naaf taa'ii. Waaqayyoon si wajjin haa ta'u. Isinin jaaladha. Isinin kabaja hunduma keessanuu jechuudha. Warroonni chaanaalii kiyyaas kan taatanii warroonni kaanillee jechuudha baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Nagaan naa tura. Durasi nanti bekakoi lakabdo yonda tabe kufe si kofala garu